mootummaa kana aangoof jecha miidhama obboleewwan keessanii ka irraa dhalattan gudee dagartee takkaa baatan cal'istanii akkanatti dararaa isaanii ilaaltan waan nama ajjeefne ijoolleen tun idaa wahii hin qaban gartee akkuma namaatti hin dalaganna jedhanii lubbuu ofii gurguratanii bahanii dalagatanii osoo deeman qabaman maali dararaan hagana ga'u yookaan mootummaan Suudii mootummaan biyya kana ummata kana hidhee taa'an jiru wanni ummata biyya kanatti nu hidhee nu darare sila nuti mootummaa maal goonee ani amma gaafii faallaadha bar mee wannummaan nu mootummaa kennamiine maaltu jira yoo jijjiiramne itti gallee biyya teenya san guddifne malee jiran yoo waan argannu gartee fuunee haadhaaf abbaa teenya gartee qoonqoo asirraa itti ergine malee yoo mana diigame ijaarre malee yoo masgiida rabbii gadhaabne malee yoo rakkataa biraan dhaabanne malee wannummaan nu qaama hawaasa biyya keessa jiru mootummaa angawaa isini galee dhuu qabnu maalidha rabbi koominiitii Suudi Arabiyaa keessa jirtanillee warri rabbiin sadarkaa sa'aatii tana isinii kennee rabbiin aangoo tana isinii kennee aangoo tana gartee qabattanii ittiin teettanii hawaasa keessan ittiin miitan warri sa'aatii kanatti gartee biyya kana keessa jiraataa koominiitiidha ani wanna takka lubbuun tiya rabbitu harkaa qaba Suudi Arabiyaa keessa jira koominiitii leencoo baatiitiin sagaleen kee akka bira gahu naa godha viidiyoo kana waraabaa biraan nagaa jiraataa Suudi Arabiyaati Imrishaa Jeelaan jedhama Gudina Baalee na dhagayi leencoo baatii gaafa gartee aangoon kun sitti kennamu dhimma hawaasa gartee Suudi Arabiyaatiif rispoonsibilitii fudhattee biyya kana keessa taa'aa jirta wannummaan ati gartee ummata dararamaa fi cinqaa keessa jiru kana cal'istee afaan kee shanneerattee dhimma dantaa dhuunfaa keetiitiif teettu maali one question gaafii sirraa akka qabu kana viidiyoo kana waraaba sheer godha namni dhimma kanarratti gartee ba'aa hawaasa Oromoo Itiyoophiyaa irratti ta'e yoo jiraate mootummaa biyyaa osoo hin taane itti gaafatamummaa biyya kanaa nama qabu biyya biraallee deemne argine koominiitiin biyya takka keessa jiru ardii Eeshiyaa kana keessatti dhimma gartee aangawa mataa ofii qaba muruu fi murteessuu isaa qaba maaliif jennaan aangoon isaa arga jirti itti gaafatamummaa qaba waan kana sadarkaa gartee wanna nu gaafannu kana caala osoo inni gaafatee argata dhimmummaan gartee dhimma hawaasa Suudi Arabiyaa kana keessatti ija keetiin osoo agartu namni sagal walirratti wayita dhumu osoo agartu ilmoon dubartii amata lama hidhamtee gartee moodasii malee cinqaa isiin keessa jirtu kan osoo agartu dhimma dantaa keetiitiif hommaan ati cal'istee aangoo kanaan qabatteetiin hawaasa kee kana miituuf maali yoo rabbii kee sodaatte yoo kan hin dandeenye taate kallattii karaa FB'tiin ta'ee karaa miidiyaa kamiitiinuu beeksisa baasiiti karaa qaama olaanutti iyyanna wanni gartee hawaasa Suudi Arabiyaa keessa ba'aa guddaa itti ta'eetiin ijoollee tana dararaa mana hidhaa keessa fixaa jiru akka ilaalcha sammuu Imrishaatitti leencoo baatiitti itti gaafatamummaa qabda waan ta'eef yookiin ol bahiitii gartee akka nama aangoo qabuu tokkotti bifa kallattii gartee ittiin jijjiiramaatiin dubbadhu hayyee hawaasa kana kallattiin an ittiin galchuu danda'u mootummaan akkana waan naan jedheef hawaasni akka gargaaranii galan goona jedhiitii gabbahii dubbadhu yaa obboleessa kiyya sa'aatii kanatti gartee rabbiin aangoo sii kennee hawaasa kana gartee biyya kana keessatti itti gaafatamummaa akka qabu sihi namni gartee biyya kana akka Itiyoophiyaatitti waan kana oofu sihi waan ta'eef gabbahiitii hawaasa kana furmaata isaanii laadhu yoo kaa hin dandeetta yoo ta'e mootummaa waliigaliiti akka biyya galan godhi yoo hin dandeenye hawaasa Oromoo kanaan kallattii kamiin Oromoon gargaaruuf Oromoo yoo gargaarre namni ilmoo ofii mana hidhaa keessatti dhiisu qotiyoo inni achi bite san gurgureetiin ilmoo ofii biyya deebisuu barbaada waan ta'eef kallattii silaa dandeettuun kallattii miidiyaa qabduutiin gabbahiitii beeksisa laxxafisiin jedha sababni ani jecha kana jedheef dhimma kallattii irra deddeemaa ooluun hin barbaachisu eessa rakkoon jirti yoo jedhe yoo akkanatti achi ilaaltee argitu namni tokko gaafa waa balleesse eessatti balleesse maaliif balleesse eenyutu itti gaafatama waan jedhu jira dhimma ijoollee Suudi Arabiyaatiif itti gaafatamaan biyya kanaaf si maaliif jennaan waan aangoon gartee harka kee jiruuf dhimma gartee biyya irraa qaama mootummaatiin waan waliin hojjettuuf rispoonsibiliitii hawaasa Suudi Arabiyaa kana situ harkaa qaba kanaaf gabbahiitii haasa dararama hidhaa keessatti raammahe kanaaf furmaata laadhu kallattii miidiyaa FB kellee waan beekuuf kallattii feete laxxafi furmaanni hawaasa Suudi Arabiyaa keessa jiru kanaa jedhe isa lammaffaadha ijoolleen Suudi Arabiyaa karaa kana warri deeman dhaabatuu hin danda'an sababni isaa biyyaa gartee wanni nyaata wanni dhugan hin jiru jiruun qaaloote waan ta'eef kanallee liqimsaa fudha namni gaafa biyya irratti jijjiirama arge yoo amma waan kana gaafatte yoo amma kaan jalaa galchine kaantu dubaan dhufaa jedhan yoo dandeettan karaa kana maana shayinayye karaa shagu yooma ilmi namaa Suudi Arabiyaa kana jiibsumunaa isaa fudhatee gaafa qabame fuutanii biyya deebiftan
maali rakkoon jiru gaafiin koo kana qofa. Yooma namni dalagatee biyya kanaa qabame irraallee gaafii sadaffaa kiyya warri sa'aatii kanatti Yaman irraa Oromoo taatee dallaala taatee ijoollee garaa jiran gubbaan fuutee achiin ol ergitu rabbii kee sodaadhu. Ka biyya kana jiru dararamee dalagaan hin jiru tiraammahe sumunaan Oromoo gartee ka rabbii kee sodaadhu ijoollee Oromoo gurguratu irraa dhaabadhu. Warri biyya jirtanillee warri dhageettan Suudiin ta durii miti rabbii keessan sodaadhaati nagahumaan gartee alaangallee teessan kuulii baadhaa jiraadha malee biyya tana dhufna jettanii lubbuu teessan hin gurgurina. Sababni isaa biyyi akka duraaniitu osoo dalagattee dalagaan jiraatee dalagattee waa kiisa kaattee qabamteeyyuu san nyaatta. Dalagaan hin jiru. Yoo qabaa taate bakka takkatti sin dhiisan Suudiin illee ta durii miti rabbii kee sodaadhu warri biyya jirtu yoo sagalee tiyya dhagahaa jiraatte rabbii kee yoo sodaatte biyyaa hin bahin. Wallahi barandatti galiitii shunkurtii seettee baadhu jiraadhu jijjiiramni takka hin jiru waan ta'eef Suudi Arabiyaa keessa. Kanaafi galatoomaa ulfaadha dhimmi kiyya kallattiidhaan gara leencoo baatiiti. Maaliif jennaan furmaata kana hayaa hin ta'a hayaa hin ta'u jara nabar namni tokko gaafa aangoo namatti kenne fakkeenya mana kana keessa nama 5 jirra haa jennu haasahii jedhanii aangoo naa kennan sa'a kanatti. Haasahii waan naan jedhaniif haasaa jira. Kana jechuun maa inni biyya kana keessatti namni itti gaafatamummaa qabu isa waan ta'eef kallattiidhaan furmaata waan hawaasa kanaaf himu isa fedhu ta'ee fedhu ta'uu dhabe. Kanaaf isin dheeressee galatooma. يلا خلص يلا مبي دلوقتي لما تخلص تعمل الدور الثالث في عندها منصورة مقطوعة ولا مش عارف. الو ابو عبدو ابو عبدو مبي عنده بتو ابو عبدو ابو عبدو موت ما مو بي سغالي كيس دي بيرا موت ورنه اوكي وبليان كينيا سغالين كي رقمتي ورجلا جرتمه Yen dhagamte habibi kiyya dubbadhu hin dhagamte. dubbadhu ni dhagama boona خلص بس عشان تغسل غسيل النهارده صح؟ اوكي غلطو مارا خلصوا تعال الدور الثالث عندها ورجو شغل. ترينو كيست يلا مبي وان دبتو قبدا مي وان دبتو قب يو قبات دبتو مايكين كيتس بنا جرا اوكي مبي وان دبتو يون قباني فاتو اتي وان دبتو يو قبات مي سغالين كيسنيله مبي موتي يو ميوتي رنجرو ما بالبلنا سارامان لا موتي رنجرتني دبتو في فرا كاستن سيابر ما ميوتي كوتشول دغارا سي نمچه تو كون دغارا بسي ركون دو بدا وان توميتي ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله dhugaa qabdani ati dhugaa qabda ijoolleen keenya hundinuu mufataa jiran aaraa jiran dhugaa qabanii